achirra jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam akkam jirtan nagaa keessanii namoonni chaanaalii kiyyaa faaraa taata sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa nu jajjabeessaa laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa rawaa tokkotu na dhibee jechuudha. Gara gaxarii keessan jiraadha waan ta'eef ani gaxariidha iddoon inni jiraadhu. Ijoolleen gaxarii keessa hojjettas sa'aatii zayituunii guuranii waan ta'eef zayituunii guuruu deemne jechuudha. Biyya jechuudha, biyya keenya Itoophiyaa hundi keenya garuu gaxarii keessatti dhalanne achumatti guddanne qilleensi baadiyyaa isaanii baay'ee namatti tola, baay'ee nama simata jechuudha qilleensi baadiyyaa. Kanasii garuu qilleensi isaa kasi simatu miti dhukkuba sitti fidaa jechuudha. Maaliif amma kinu kalee zayituunii guura oollee amma kinu dandeenya waliin jennu maaliif awwaarri isaa funyaan keenyatti nu fudee hunda keenya ijoollee sadi taanee toonii deemne jechuudha. Ijoollee obbolaa buleetti waliin deemne hundi keenya kinu funyaani naasaan anaayyuu wayyanatti fakkaate. Awwaarri isaa qilleensi isaa nama tolu, awwaarri isaa funyaan nama duuchaa isa jaalammoo qofaanis nu qabe waan ta'eef sababuma isaatiin jechuudha. Ani gabareen arabaa jechuudha. Sa'aatii kana suuriyoota kana itti bitee hojjisiisa, baangaalifaa suuriyoota kana faatti bitee hojjisiisa, isaan guursisaa. Keenya garuu osoo biyyeen isa nyaattee waggaadhaan hin guursisu, numatu guuraa jechuudha. Isaan immoo guurree immoo odoo sa'aatii kana immoo mindaa dabalee bareeda jechuudha. Maaliif minduma argannu saniin deemne tooni mana yaala deemna jechuudha. Garuu inni nuun kennu kan dabaluu miti, qibaatii guyyaa takka nuun bituu jechuudha. Otoo haadha ofii taatee sa'aatii kana ho'a keessa akkan deemnu miti waan nyaanne qunnatu itti fakkaatu jechuudha. Abbaan ormaa namaan na'u, haati ormaa namaan naatoo jira sun dhugaadha jechuudha. Kanaaf ijoolleen ani gaxariyaan illee min jette gaxariyaan keessa jiraadhu. Kanaaf ijoollee gaxarii keessa hojjettan jechuudha. Ijoolleen gaxarii keessa jirtanii sa'aatii kana jechuun waggaa zayituunii guuruu deemtan awwaarri isaa waggaa isarraa gadi guuran, waggaa isarraa gadi hurgufan jechuudha. Awwaarri isaa baay'ee namatti wannoodha, nama miidhaa jechuudha. Kanaaf ani hin beeku, garuu keenya sa'aatii kana zayituuniin ga'ee jira. Iddoo adda addaa ta'uu danda'a, gara kaanittis ga'uu dhiisuu danda'a, gara kaanittis ga'uu danda'a. Garuu keenya sa'aatii kana zayituuniin ga'eera waan ta'eef achi keessa san deemnee allayyaamee qabuune toonii deemne toonii guurra jechuudha. Isaan immoo ofii keenya baannee toonii gara makkaraa makiinatti ol baasan ofii isaatii makiinadhaan itti fudhata jechuudha. Makiinaanis iddoo san hin ga'u, dhagaa baay'ata waan ta'eef isa keessaa nuti madaabaratti nannee toonii deemnee babbaannee gurgurna jechuudha. Isa keessa immoo miidhamuu danda'a, hin ulfaata. Simmintoon haga isaan ulfaatu baay'ee ulfaata, bishaanii waan ta'eef jiidhaadha, baay'ee nama miidha. Kanaaf ijoolleen baadiyyaa keessa hojjetan jechuudha. Waggaa guuruu deemta sa'aatii kana maaksii afaanitti godhadha. Maaliif awwaarri isaa baay'ee nama miidha. Ijoolleen tokko garuu harkaanis guuruu danda'a. Nuti garuu irraa gadi bittinneessina jechuudha. Sharaa jala afnee irraa gadi hurgumna jechuudha. Garuu hurgufaan sun immoo baay'ee nama miidha. Awwaarri isaatis waa baay'ee qaba, qilleensas waan ta'eef. Kanaaf ijoolleen zayituunii guutan jechuudha. Of eegaa maaksii afaan keessanii gurguradha. Isaan namaaf hin nahanii, abbaan yoo ofii nahe malee gandi namaaf hin nahu. Kanaaf kinu nuti kaleessa hin gadda guuraa oollee amma kinu dandeenya waliin jennu mataa dhahu jechuudha. Qofaanis achumaan qabee ta'ee hin beeku. Ani qofaan ergan biyya arabaa kana dhufee garuu tureera. Qofaan guyyaa takka naqabee hin beeku jechuudha. Sa'aatii kana naqabe. Barada guyyaa hundaayyuu nan guura, garuu deemee tooni ani beekuun barana addanatti fakkaate sa'aatii malee geessi jechuudha. Duraan gara roobaatti achi siqaa, amma garuu as gara na butamee tooni gahee jechuudha. Duraan waggaa roobni jiru ji'a kurnaffaa keessa ji'a 11ffaa keessa fa'aa guurramaayyuu, amma garuu ji'a 9ffaa keessa guurrame. Maal akka ta'e afraasa hidhassan isa biyya keenya afraasa hidhassan ta'e hin beeku. Sa'aatii kana gahee jechuudha.
sa'aatii kana gahee. Kanaaf kinoo akkanatti jirra. Chaanaalii keenyaaf warri haaraa taatan sabskiraayibii nu godhaa. Milaala baadiyyaa hamma waanuma si fakkaatu milaala. Maaluma nama hawwajeessi ko biyya keenya ko baadda fiitu jira. Bakka lafti ishiitu magariisa. Baay'ee namatti tolti. Garuu anasii lafti ishii awwaaraa. Maaluma ishiitti namatti tolame milaala kana. Maaluma ishiitti namatti tola dhugaa rabbii. Ammas osoo gara magaalaa ta'ee bareeda tureyyuu. Kana awwaarri ishii mataaraan nama bittinnaa. Namni ishii miqanya namaaf yaadu nama itti fakkaatu waan namarraa dhalateen itti fakkaatanii akka kinoo saree wayiin waan addaarraa dhalatte namatti fakkaata. Itti fakkaatanii jechuudhaan maal akka ta'e beeku. Isaanis garuu nama nutis nama garuu hin dadhabnaa namarraa dhalanne isaanis nama waan akka addaatti nama laalaniif hin beekanii namaaf yaadanii. Haa ta'u manni isaanii immoo garuu uumaan jedhu mana isaanii. Manni sun awwaara isheetu hunduucha manicha. Awwaara isaanii irra gadi bittinnaa. Ni waanuma fakkaatu laala baadiyyaa illee man jette. Lafti ishii gogaa. Abiyyaa rabbii kiyya. Dhugaa rabbii Itoophiyaa. Wii. Itoophiyaa akka bona buuseyyuu ogguma bona ta'eeyyuu hagana nama jibbisiisu Itoophiyaati jechuudha. Maaliif dacheen ishii baay'ee nama hawwattiisti. Dacheen ishii lafti dachumti ishiitu jechuudha. Lafumti ishiitu baay'ee namatti tolti. Tun garuu lafti ishii hallayyaa awwaara kuma namatti hin toltu bashita biicha. Akkuma nama isaanii gogogaadha lafti isaaniillee yaa rabbi kanallee jette naan hin jedhini. Gaara keessatti galanii akkaantoota gaara qotanii akkaantoota gaaratti galan. Immoo jechuudha achi kan goda sanii deemee tooni guura jechuudha. Isa hunda sanuu nutu deemee tooni guura jechuudha. Garuu waggaa irraa guurramee dhume nama hin qofforsiise tooni. Ini booyi itti baasisa jechuudha. Madaba goosisa. Qiqqoochisiise tooni jala isaa bishaan obabaasisa. Daarii itti godha jechuudha babbareecha. Garuu mukaan irraa guuruun osoo akkuma bishaan itti naskisuu fi akkuma daarii itti goosisu kana itti bitee gubbaa guura isaati bareeda jechuudha. Inni as keessa dhaabbattee inni gubaa jirti amma irraa guurinaan jettee sirreessa. Biyyeen ishee nyaattu. Kan nuti guurre immoo jechuudha. Kan guurre boru isinitti agarsiisa. Baadiyyaa biyya koo biyya dhalootaa koo anjira sanii kanaan maal jedhani hayyaa jireenya biyya ormaa nyaannatti bashitaa fudhanne jiraannatti. Na chaanaalii kiyyaaf warri haaraa taata sabskiraabii nu gochuun irraa fatina isiniin jedha. Walaa jajjabeessu nu jajjabeessa isiniin jedha.
Waggaa achi deemnee hojii guurru jechuudha. Isa nu bira jira waan ta'eef silkii waraabuu hin dandeenyu.